Obboleettiin tiyyatuun abbaa manaatiin fuul'abee mana sukkaa imala gara maatii kiyyaa imalee jetti. Yeroo imalu kana nama wayitiin qunname nama kana wal baree osoo waliin barin battaluma sanitti hin turre jette. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashaam harkaa fuune amantiif kusaa aduu addan koon jirra jirtu obboleeyyan kiyyaa bakka jiraatanii hordoftootaf kabajamtoota kiyyaa mee mana Umu Faaris illee jajjabeessaa isiniin jedhaa sunanii ergaan tuni akkuma argitanii namni arginu hin jira jedhee yaadu. Obboleettiin tiyyatuun osoo imalaa jirtu imali nageenya osoo hin taane imala sokkaa fi osoo sokkaa deemtu yaa'ni walumaa galatti osoo karaa deemu namni tokko nama tokko wal baree akkamitti sanii xiyyaaraan osoo deemtu torbee keessatti nama kana wal barte osoo nama kana wal bartu idduma sanatti warra san keessatti battala sanitti akkuma nama tokko yookaan garaan hafeeni daa'ima godhattee garatti daa'imni gaafa godhattu tokko dhiiraa tokko shamaraa tokko isii fakkaata tokko isa fakkaata gaaf kankaa namni tokko imala nageenya buusuuf gara maatii osoo sokkuu mee nama kanaan waddan baane namni kun maal akka ta'aa jiru hin beekne araarama ganaa araaraan galchuu jedhanii eega sokkaa deemte sokkaa san maatii isii xixiqqaa sokkite maatiin isii akkaataa galchanii faadaa fi dhodhaa jira jechuudha. Garuu hoo wallol addaan bahiinsaa isa xumuraatiin jechuudha sokkaa jalqabaati malee. Garuu haa ta'u nama kanaan hagamitti ol bartii hagami waan akkanaa keessa seenti eega waan akkanaa keessa seente batiin guddaan kan isii ta'ee akka argamu taasiftee jechuudha. Maaliif jennaan qarumayyuu akka waan saniif manaa baatee jette isii wanneen taa'amee jechuudha. Baay'ee ulfaataa fakkeenyaaf yoo akka amantii kennaatti akka fudhannu ta'ee dubartis haa ta'u dhiirri takka kan nama dhiisuu fi marsaa yeroo baatii sadii haga isiin xureef yookaan maal jedhanii duude ishii haga yeroo sadiitti dhufutti lakkaawwattee jechuudha. Baatii sadii takka lama jettee haga sadii lakkaawwattee jechuudha. Akkasii seera shari'aatti haa ta'u amantiin kamiyyuu akkuma kenna kanas aadaa fi duudhaa of keessa hammatu amantii kam keessattuu wanni kun hin dhabama jedhee yaadu. Akka amantii islaamaa irraa dubbadhaan waan ta'eef mee namni kun dubartiin tuni jechuun eega wanni kun karaa nama deemaa jirtu kana eega nama deemaa jirtu kan namni kun nama akkamiin namni tokko nama tokkoon torbee takka keessa wal baree wal qunnamtii godhee yeroo mana sanitti deebisan kana maal jettee deebitii? Eessaa fuudhee jettee deebitii? Qalbii maaltu murtaa'an qalbii maaltu ishii boqonnaa fudhate isa sanitti deebitee isa san wajjin ilmee tana teete jettee guddiftii immoo gaafii natti ta'e. Tokkoffaa namni kun bultii isiitii jalqabaa kun bultii isiiti. Araarsanii walitti hin deebisan. Isa kana hoo tayyibin silaafuu osoo karaa deemtu bakka ta'e irra wal baran eessa jettee isa soyxee gaafa isa soytu waan kana na ajaa'ibna. Eessatti isa argaa nama xiyyaara keessatti barataniitiin torbee keessatti wanni kun raawwatame hedduu tanatti ati eessa jettee isa soyxee gaafii lattee dhugaa dubbachuuf kun ammoo dhugaa dubbachuuf waan hin fakkaanne illee jechuudha. Akkamiin namni tokko nama karaa deemu gaafa baratu kana hin shakkuu
yookaan wanni kuyyuu akkana ta'e akkamiin akkas ta'a jedhee sammuu isii keessan taa'u namni kun osoo bashitaallee ta'e bultii isa isanillee galaafattee ofillee galaafattee jechuudha. Gaarii nuu dhufaame obboleeyyan kiyya mi akkuma isin dhibenne akkuma ana dhibetti isinillee dhibe moo akkamii wanni kun isii fakkaata kun isa fakkaata booddee ammoo ilmee kana tokko naatu fudhatee guddisaa tokko ana guddisaa irratti walii jedhan akkam fudhata abbaan mana kaisii jalqaba biraa sokkaa deemte sun silbii keetiin fi fudhate niitiin xiyya nama biraatii deette jedhee daa'ima wajjin isii qeebale moo dhugama dhiironni akkasii sunniin hin jiran osoo isiin karaa deemtu barattee abbaa mana nama biraa irraa waan kana fuutee dhufte booda ofitti hammatanii ofi qabatan sanii bar osoo fakkeenyaaf anammas jira haa jedhu waggoota dheeraa maatii kiyyarraa ture waggaa 9 kana keessatti dhuga dogongoruu danda'u gamni waan tokko jira namni kun obsee badii kana seenee jedhee na dhiisuu danda'a irra naaf darbuu danda'a garuu kana ka torbee keessa osoo karaa imalu akkamitti dhiisaniif akkamitti wangortee beekan akka kootitti nama fudhatamu dhugaa dubbachuudha. Dubartoonni akkasii dhugaa dubbachuu dubartoonni akkanaa baay'ee jiraatanii waan kanarraa akka of sirreessinuu walumaa galatti akka dubartoota akka shamarree takkatti haa ta'u wantoonni akkanaa kun dogongora waltii keessanis isin balleessaa gaarii isinii lubbuu tantee irrattu namni kun nama fayyaa qabu ta'uu dhabu fakkeenyaaf namni tokko osoo gaa'ilatti makamini maaliif dhiigni isaa guutuun qoratama sababni maali nageenya waliin dhufuudha nageenyi maali jedhanii achirra kaa'aniitiin hubachuun barbaachisaadha jechuudha waluma kaa'aniitiin nama karaa deemu itti goranii salaama gaafatanii irraa fuudhanii galatanii murtii ofii keessatti takkoo fixaanii jechuudha warri waan akkana keessa jirtan dhugaadha badiin isaa ta'u itti yaaddanii haa ta'u akka fedhetti haa ta'u waan kanarra amantummaan bultii keessa wajjin jiraachuun barbaachisaadha shamarreen takkas haga kabaja hankee bakka hin geettetti kabaja hankee bakkuma argitetti gatuun dogongoraa jechuudha maaliif jennaan namni dhiirri takka gaafa kabaja guutuu keetiin itti dhufte baay'ee si jaalatan akka guddaa siif qabanis ammallee yeroo itti dhayitee kabaja hankee guutuun itti dhayitellee kabaja saniin akkasuma jiraachuudha yoo hanqinni isa bira jiraate hamaatu hanqinna isaa sana ibsii fi adii dhabba manaa kan keeti ibsii fi rakkoo jiru hanqinni jiru hunda ibsii fi waliin jiraadhu jedhan akka kootutti kanarraa akka of qusattan yankiyya kun dhamsa kooti yeroo isin jedha rabbi isin haa laaffisu waan daafuume inshallah